Akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma ummata nageenyi kenna akka kabaja bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha oduu guyyaa irraa isin biraan geennaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Manguddoonni Oromoo biyya Masrii jiraatan dhimmi baqattoota Oromoo achi jiranii kan isaan yaachisaa ture furuuf waggaa 4 oliif irratti hojjechaa kan turan guyyaa kaleessaa itti milkaa'anii jiru. Aanaalee Qaadullachaatti ji'oota 3 as waraanni mootummaa Biltsiginnaa jiraattota irratti dabaraawwachaa jiraachuun himameera. Dargaggoonni naannoo Sidaamaa hojii mootummaan naannoo isaanii dargaggoota gurmeessuun irratti hojjetaa jiruu fi malaamaltummaa isaanii irratti hojjetamaa jiru balaaleffachuun hiriira baay'uun sagalee isaanii dhageessifatanii. Naannoo Amaaraa keessatti faannoon Amaaraa caasaa mootummaatiin alatti humna waraanaa leenjisuun ifatti beeksise. Oduu biyya alaatiin wal dhabdeen Raashiyaa, Yuukireen, Ameerikaa fi Chaayinaa jidduutti uumamaa jiru addunyaaf yaaddoo guddaa ta'ee jira. Oduu dubbisuun kan isa wajjin turu Anfaar Sultaanii amma oduu bal'inaan. Manguddoonni Oromoo biyya Masrii jiraatan dhimmi baqattoota Oromoo achi jiranii kan isaan yaachisaa ture furuuf waggaa 4 oliif irratti hojjechaa kan turan guyyaa kaleessatti milkaa'anii jiru. Gumiin manguddoota Oromoo biyya Masrii jechuun dhaabbata uummata isaanii jiddu galeessa godhatee hundeessuun eebbisanii oolanii jiru. Guutuu gabaasa kanaa Jibriil Muhammad waan qindeeffate qaba. Kabajamtoota keenya sababbiin guyyaa har'aa asitti isin yaammanneef gumii manguddoo Oromoo magaalaa Kaayirootitti waan dhaabbateef guyyaa har'aa kana akka kabajaadhaan nu eebbiftanii nuufantaniif bakka kanatti isin waamna. Gumii maanguddoota Oromoo jedhamuun hundeeffamee waggoota dheeraadhaaf dhimma lammiilee isaanii bifa jaarsummaatiin irratti hojjetaa kan ture NGO'wwan dhimma baqattootaa irratti hojjetan hedduu dubbisuun rakkina lammiilee isaanii furmaata akka argatuuf gahee olaanaa baachaa jira. Maanguddoonni kunniin hawaasa Oromoo baqatee biyya baqaa keessa jiran gadi fageenyaan rakkoo isaanii qoratanii bifa tokkummaan guutamee fi kutaalee Oromiyaa hundarraa bakka bu'ummaa fudhachuudhaan uummata keenya tajaajiluuf waajjira kan banatan yoo ta'u guyyaa 3 booda uummata isaanii ulaagaalee tokko malee tajaajila kennuuf qophii ta'us dubbataa jiru. Durataa gumii maanguddoota Oromoo kan ta'e Sheekh Awwal Abdul Hamid akka dubbisnetti uummanni keenya rakkoo hamaa keessa jiraachuu waan beeknuuf halkanii guyyaa yeroo dheeraadhaaf irratti hojjechuun gumii maanguddoota Oromoo kana hundeessine jedhu. Kabajamtoota keenya sababbiin guyyaa har'aa asitti isin yaammanneef gumii maanguddoo Oromoo magaalaa Kaayirootitti waan dhaabbateef guyyaa har'aa kana akka kabajaadhaan nu eebbiftanii nuufantaniif bakka kanatti isin waamna. Waajirri kun kan hundaati. Kan gaaddisa ta'e hundaayyuu tajaajiluuf qophaa'ee jira. Magaalaa Kaayiroo keessatti haala adda addaatiin faffaca'iinsi argamuudhaan rakkoolee hedduutuyyuu magaalaa kana keessatti baqattoota keenya nu mudataatiin hin ture. Yeroo ammaa kana garuuyyuu gumiin manguddoo Oromoo haala bareedaa ta'een godinaalee Oromiyaa 11 irraa walitti dhufee ijaaramee haala kanaan isinitti gadi bahee jira. Eebbifachuun tumsuun waan keessan. Nuti tokkummaan waadaa uummataa keenyaa galle milkeessuu ka dandeenyu yoo hawaasni hundi nu cinaa dhaabbatee jedhu. Waadaa seennee jira. Waadaan seenne saba keenya kana waan baynuun hin tajaajilla jennee seennee amaanaa fudhannee socho'aa jirra. Amaanaan teenya tun akka bakka nuuf geettu hawaasni Oromoo kafooddaa TVtiin karaa karaatiin nu laattan akka gumii manguddoo Oromoo kana irra dhaabbatan irra deddeebi'ee dhaamsa isiniif dabarsaa. Quba walitti qabuu dhiifnee quba wal qabannee akka bakka kanatti milkoonu akka nu bira dhaabbatan kabajaadhaan isin gaafadha. Rakkoo uummata isaaniis hedduu ta'uu dubbatu. Itti dabaluunis uummanni Oromoo addunyaarra jiran keessattuu koominiitiileen biyya Kanaadaa fi biyya biraa jiranis nu qarqaaranii uummata keenya biyya baqaa keessa jiruuf birmannaa dhaamsa jedhu dabarfatanii jiru. Wanti nuti irratti xiyyeeffannetti hin jenne rakkoo uummata keenyaa waloodhaan akka furan jechuu irratti gadi dhaabbannee socho'aatiin hin jirra. Akka waan kana mootuyyuu bakkaan gaannuuf hawaasni Kaayiroo akkasuma hawaasni Oromoo idilee addunyaa bira jiran keessattuyyuu warroota biyya Kanaadaa jiran keessattuyyuu koominiitiilee Kanaadaa koominiitii Edmonton haawwanni ilmaan 5-6 waliin faayil kilootu nurraa ta'aniitiin nurraaf rakkataatiin hin jiranii rakkoo guddatu magaalaa kana keessatti nurra deemaatiin hin jira. Carraa ispoonsaraa
akka argiteetiniin ummanni magaalaa Kaayiroo gumii manguddoo kana jalatti ulteeffateetiin argatu waan kana kallattiidhaan akka argiteetiniin irratti agarteetiniin nuuf hirmaattanii yaada kana nuuf cimsitanii akka ummata keenya qarqaartan garanumaan gumii manguddoo Oromoo Kaayiroo irraa dhaamsa isiniif dabarsinaa dhaamsa keenya kana akka dalagara nuuf oolchitan. Itti aanaa gumii maanguddoota Oromoo kan ta'an barbaachisummaa gumii maanguddoota Oromoo kana akkanatti ibsu. Akeekaa fi kaayyoon gumii manguddoo Oromoo kuni akkuma jalqabaa isiniif ibsuuf yaalii godhaadhaa turre. Barkuma 2015 jalqabarraayi kan inni rakkoo Oromoodhaatti itti furaadhaa ture. Oromoon akka Oromootti rakkoo baay'ee qaba. Waan kana furuuf manguddoon kutaa 11 barkuma 2015 birootte kana akkuma Oromootti mataa walitti qabatanii akka waliin deemuu danda'an godhuu irratti rakkoo isaanii furuu irratti jaarsaa jaartii wal dhaban obboleeyyaa wal dhaban hiriyaa wal dhaban biyya tanaa wajjin akka isaan jireenya isaanii fooyyeffatanii waliin deemuu danda'an godhuu irratti tattaaffii godhaadhaa ture. Garuu yeroo takka takka walii hamboomuu dadhabuun ni jirti. Waan kana furuudhaaf keessaafuu wanti guddaan Oromoo magaalaa tana keessatti qabu akka Oromootti bara 2013 jalqabarraa kaasee hanga har'atti Oromoon akka Oromootti biyyaa bahee osoo jiru biyya tana keessatti ammoo naannummaa keessatti makatee gandummaa keessatti makatee kun Harargee jaa kun Arsii jaa Wallagga Shawaa jaa hoggaanii fi ilaalcha adda addaa fokkataa kana qabu rakkoo isaa taawwaloodhaa taawwaliin qabu san furachuu hin dandeenye. Mataan isaa dhukkuba guddaatti ta'e jechuudha. Kunuuntinuu dhukkuba ta'e uummata Oromoo irratti. Waan kana furuu guddaan waan kana furuudha akeekaa fi kaayyoon gumii manguddoo Oromoodha. Itti dabaluunis uummanni keenya waraqaan irratti cufate faayiliin isaanii akka banamuuf warra koola galtummaa gaafataniif akka mirkaniin argamu gochuu karoora qabaachuus dubbatu. Manguddoo fi hayyuu guddaan sagantichaa irratti argaman obbo Ahmad Ajmal dhimma kana irratti yaada kennatanii jiru. Rakkinni keenya bakka hundattuu tokkummaa dhabaa fi hoggaana cimaa qulqulluu saba ofiitiif dhaabbatu dhabuu keenya. Waan amma natti mul'atu keessaa obboleeyyan keenya kaadhaa as keessatti dura taa'oo ta'anii waan kanaan geeggessan kun dhugumatti qulqullummaa qaban haga hubannaa kiyyaatti maaliif waan jedhu ummanni kun jarri kun jaarmaya manguddoo kana keessa wanni isaan barbaadan mataa isaaniitiif hin jiru tokkollee jechuun gargaarsa asirraa argachuu hin fedhan deebii ittiin beekamuu hin fedhan nama har'a karaarra jiranii irra guddoon isaaniiti lakkiinu karaarra jirraa hin feenu waan kana jedhanii irraa hin dhaabbanne ummata keenya kana harka qabnee waan kana keessa bakka itti kufan kana keessa kaasuu qabna akkanatti osoo agaru dhiisnee biraa deemuu hin qabnu jechuudhaaf kan ka'e tattaaffii kana godhaa jiran jechuudha. Tattaaffii isaanii kana ka jabeessuu danda'u ka akka bakka ga'eetti godhuu danda'u nu hawaasa kana yoo hawaasni kun duuba dhaabbatee kennaadhaan hojiidhaan tokkummaadhaan duukaa ka hiriiru taate wanni hunduu bakka geetti. Koree gumii maanguddoota Oromoo keessaa tokko kan ta'an obbo Xaayira Abbaa Booris dhimma kana irratti hirmaatanii jiru. Hirmaattota sagantichaa kan ta'an haawwan dubartootaa fi dargaggoota dabalatee rakkoo isaan irra ga'e Oromiyaa Firiidam Miidiyaan battalatti argamuun irraa odeeffatee jira. Ani interfeedden godhe waggaa sadii gidduu wanti tokko naan deebine. Yookiin riijektii naan hin jedhanu yookiin faayiskiloo yookiin immoo biluusii baate naan hin jedhani akkeessatti ani karaa fayyaatiin illee dhukkubsataan ture. Kanallee iyyata yeroo inni kanatti maddu qarxaasiin deemii naan jedhu qarxaas yeroo neqee jedhu isaaf hin deemii jedhu. Aan farankaan kanaan ittiin deddeebi'ullee hin qabu. Dubartiin waraqaan jireenyaa harkaa fuudhanii fi rakkoo nageenyaa qabdu tokkos akkana jetti. Wanta tokko hin arganne ani mucaan qabu wajjiniin kophaa kiyya rakkachaan jira. Waraqata eegan harkaa fudhatanii deemee hojjetachuu hin danda'u. Waraqata illee hin qabu dhukkubsadhullee manaa kimii deemuu hin danda'u. Amma akkuma Oromoo hunda rakkina keessa jirra. Rakkinni keenya hundi
gara waraqataatiin illee akka nuuf furamu. Biyyi kan keenya addunyaan kan argaa jirtu. Lafa itti gallu hin qabnu. Biyya kana keessaa baqattummaadhaan mirga hin qabnu. Mirga yaalamuu hin qabnu, mirga deemnee hojjetachuu hin qabnu, gargaarsa tokko hin qabnu. Dhaabni kamiyyuu kan nu beeku hin jiru warra waraqanni irraa fuudhame. Uummanni Oromoo biyya Masrii magaalaa Kaayiroo jiraatan rakkoo gama baqattummaatiin waggoota dheeraadhaaf rakkoo ta'aa ture. Gama gumii maanguddoota Oromootiin dhaqxanii tajaajila akka argattan hooggantoonni waajirichaa Oromiyaa Firiidam Miidiyaan dubbise irra deddeebiidhaan dhaamanii jiru. Aanaalee Qaadullachaatti ji'oota sadii as waraanni mootummaa biltsiginnaa jiraattota irratti daba raawwachaa jiraachuun himame. Godina Wallagga Bahaa aanaalee Qaadullachaa ganda Baandiraa fi naannoo asitti waraanni mootummaa PPT'n ji'oota sadii as gochoota suukanneessoo uummata irratti raawwataa jiraachuu jiraattonni himatani. Gabaasa Gadaa Walaabuu Amiinaa Muhammad akkittaa nutti isinii qopheessiti. Akka jiraatan tokko magaalaa Baandiraa irraa Oromiyaa Firiidam Miidiyaaf himanitti waraanni mootummaa ji'oota sadan kana keessatti lubbuu namoota nagaa 50 ol baasu, manneen jiraattota 45 ol gubuu, konkolaataa nama dhuunfaa 2 saamuu fi jiraattota naannoo sanaa buqqisuun daba gurguddaa jiraattota irratti raawwachuu himanii jiru. Haa ta'u malee Gurraandhala 18 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo aanaa sana qubatee jiru darara uummata irraan ga'aa jiru ilaalcha keessa galchuun birmannaa uummata isaaf taasiseen poolisii idilee, poolisii humna addaa, poolisii riphee lolaa fi raayyaa ittisa biyyaa bakkichatti bobba'uun uummata ajjeesaa, saamaa fi buqqisaa turan irratti lola baneen kaan ajjeesee, kaan madeessuun, kaan immoo harkaan qabee waraana PP guutumaan guututti naannoo Baandiraa ari'ee baasuun magaalaa Baandiraa fi naannoo isii to'annoo isaa jala oolchuun jiraatan kun nuuf himee jira. Birmannaa fi to'annoo waraana bilisummaa Oromoo kana hordofee uummanni qe'ee isaa irraa buqqa'e qe'ee isaatti deebi'aa jiraachuu fi kanneen qabeenyi isaanii jalaa saamameef qabeenyi deebuu itti dabaluun Oromiyaa Firiidam Miidiyaaf himanii jiru. Dargaggoonni naannoo Sidaamaa hojii mootummaan naannoo isaanii dargaggoota gurmeessuun irratti hojjechaa jiruu fi malaammaltummaa isaanii irratti hojjetamaa jiru balaaleffachuun hiriira bayuun sagalee isaanii dhageessifatanii. Kana malees hiriira nagayaa baay'uuf xalayaa galateeffannaa seeraan gaafannaan isas nurraa fuudhuu didanii sana bira darbanii ijoollee yaada kennaa fi gaafii kana burqisiisan faana bu'anii hidhuuf yaalii gochaa jiru jechuun barattoonni kunniin ni himatu. Gabaasa Gadaa Walaabuu Rabbirraa galchuu waan qindeeffate qabama. Dargaggoonni naannoo Sidaamaa kan hooggansa mootummaa naannoo Sidaamaa hoogganaman hojii mootummaan dargaggoota gurmeessee irratti hojjetaa jiruu fi malaammaltummaa isaan irratti hojjetamaa jiru balaaleffachuun hiriira bayaanii sagalee isaanii dhageessifataniitii jiru. Waggoottan sadiin darban keessatti barattoonni yuunivarsiitii garaagaraa irraa eebbifamanii gara hojiittiin bobba'ane yookiin hojii hin arganne irratti mootummaan naannoo kennaa dargaggoota barnoota isaanii xumuranii galanii jiraniif xiyyeeffannoo homaa nu kennee hin jiru jechuun sagalee isaanii hiriira bahuun dhageessifatanii jiru. Akka odeessi kenna odeeffannoo argatetti barattoonni sagalee isaanii dhageessifatanii jiran kun akka dubbatanitti nuti mootummaa naannoo kennaan nu haa qaxaruu jechaa hin jirru. Nuti gurmoofnee gara hojii garagaratti bobbaanee hojjechuu barbaanna. Garuu gara mootummaatiin ta'ee qaamni dhimmi isa laallatu kamuu deeggarsa tokkollee nu godhaa hin jiru jechuun gunguma isaanii dhageessifataniitii jiru. Yeroo dhiyoo kana gama mootummaa naannootiin qaxarri naannoo Sidaamaa keessatti godhamu kan dhaabbate yoo ta'u garuu namoonni firaabbootii aangoo qabanii fi maallaqa qabaatan gara harka jalaatiin qaxaramaa jiran jechuun odeessi odeeffannoo irraa arganne kun ni foomsa. Kana malees namni tokko qaxaramuuf maallaqa yookiin qarshii hanga 50,000 ol ga'u gabbaruun qaxaramaa akka jiran himuun namoonni maallaqaa fi abbootii aangoo firaa hin qabne hojii malee akka lafa taa'aa akka jiranis dubbataniitii jiru. Nuti barattoonni aanota garaagaraa keessa jirru walitti qabamuun gara aangoota olaanoo jiranitti deemuun rakkoo maaltu jiraa fi rakkoo isaan qaban dhageeffachuuf yeroo deemnetti isaan garuu eeyyamamaa waan hin taaneef dhiisnee deebinee gallee jira jedhu barattoonni kun. Kana malees hiriira nagaa ba'uuf xalayaa galfannee seeraan gaafannaan isaan nurraa fuudhuu didanii hiriira nu dhoogganii sana bira darbanii ijoollee yaada kanaa fi gaafii kana burqisiisan faana bu'uun hidhuuf yaalii gochaa jiran jechuun barattoonni kun himatu. Guutuu Itoophiyaa keessatti haala jechuu danda'amuun mootummaan ijoollee hojii dhabdoota gurmeessee waliin hojjechaa jiru irratti malaammaltummaan hanni firummaan maallaqaan bituun hojjettoonni mootummaa maamila waan kanniin hojjetan bal'ifachuun qabeenya uummataa yookiin baajata uummataa baraaxeessanii biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti aadaa ta'ee hafeetii jira.
Kanaafuu uummanni hamma danda'e ifatti baasuu fi saaxiluu irratti hojii guddaa hojjechuu qaban ergaa keenya xumuraati. Naannoo Amaaraa keessatti faannoon Amaaraa caasaa mootummaatiin alatti humna waraanaa leenjisuun ifaan ifatti beeksise. Guyyaa kaleessaa bakka hooggansi paartii karaa nagaan qabsaa'aa ofiin jedhu Baaldiraas argamutti humna waraanaa fi komaandoo magaalota naannoo Amaaraa garaagaraa keessatti eebbisiisaa oolaniiru. Guutuu gabaasa kanaa Gadaa Walaabuu waan qondeeffate qaba. Mootummaan naannoo Amaaraa faannoo hidhachiisuun kaayyoon isaanii guddaa weerara TDF ofirraa ittisuuf odoo hin taane daangaa cehanii naannoo Oromiyaa weeraruu akka ta'e mamii hin qabu jedhu xiinxaltoonni. Mootummaan naannoo Amaaraa ijaarama kana roga hundaan deeggarsa godhaafii jira. Mootummaan federaalaa hanga ammaatti dhimma faannoon seeraan ala hidhachiisu kanarratti tarkaanfii fudhate hin jiru jedhan. Obbo Gadduu Andargaachoo gorsaa muummicha ministeeraa kan ta'an dhiyoo kana ibsa kennan keessatti faannoon heeraan ala ijaarame kan jedhamu hin jiru. Hundumtuu mootummaa naannoo Amaaraatiin beekamtiin kan kenname fiidha jechuun dubbachuun isaanii karaa hedduun gabaafameera. Paartiin Baaldaraas jedhamu kan boordee filannootiin heeraan galmaa'ee karaa nagaan hojjeta jedhamus kun humna komaandoo kana ifaan ifatti leenjisee eebbisiisee jira. Qabsoo nagayaa fi hidhannoo wal keessa makuun heera biyyattiitiin kan fudhatama qabu miti. Iskindar Naggaa garuu namni titiisa irraa kaasu hin jiru. Maaliif jennaan jarri Oromoo miti jedhu xiinxaltoonni. Gara Oromiyaatti yoo deebinu garuu qeerroon waggaa 4 dura karaa nagaan qabsaa'ee sirna jijjiiree injifannoon isaa waan harkaa butameef karaa biroo qabsaa'uuf dirqame akka bineensaatti adamfama. Hogganoonni Oromoo dhimma wal fakkaatan dharaan yakkaman mana hidhaa keessatti akka dhuman irratti murtaa'eera. Kanneen hidhaarraa hiikaman jedhamanis yaaduma isaaniillee ibsatu dhorgamanii ukkaanfamanii ta'aa jiru. Dhugaa kanneen wal bira qabuun abbaan bara eenyu akka ta'e daa'imti waggaa 5 illee ni hubata. Yeroodha yerootti daangaa darbuun uummata Oromoo gama Wallaggaa fi Karrayyuun kan ajjeesaa jiru qaama seeraan ala hidhatee socho'aa jiru kana akka ta'e dhugaa haalamu miti. Mootummaan federaalaa waraana naannoo Amaaraa caasaa mootummaan alatti ifaan ifatti ijaaraa jiru kana cal jedhee ilaalaa jira. Dhimuma kana wal qabatee bu'aa miliyoona 100 Shimallis gargaarsa godhe kana fakkaata. Miliyoonni 100 sirriitti hojiirra oolee jira. Shimee miliyoonota biraallee itti dabaluufi qaba. Namni gaariin akkanatti nama hidhachiisa. Shimee ilma abbaa gandaa nuuf jajjabeessa jechuun rogoyyoonni fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreessaa jiru. Sababaan jabaan Oromoo tuffachiisaa jiru waltuffii Oromoon waliif qabu Amaarri Amaarummaan waliif dhaabbatu. Tigreenis taagaruu ta'uu qofaan waliin dhaadatu. Sabaaf sablammoonni biyya kana keessa biroos akkasuma. Oromoon garuu gandummaa balaaleffataa gandarra darbee lagatti wal ciree alagaa wal godhaa oola. Tokkummaa faarsaa gandummaa farrisa. Amaaris garaagarummaa tokko malee Amaarummaa qofaan diinagdeen wal maddii dhaabbatee faannoo hanga funyaanitti hidhachiisaati jira. Tigreen qooqasaa hidhatee carraa argateen qawwee bitataa jira. Oromoon keenya ammoo maqaa 550 walitti baasee ati hiikkadhu ani nan hidhadha irratti wal takaraa jira. Arras Oromoon Oromiyaa hunda keessatti gadaraa hamtuu argaa jira. Kan wal gidirsus Oromoodhuma. Daangaa lafaa fi qilleensa Oromiyaa jalatti dirqamaa fi itti gaafatamummaa uummata Oromoo tiisuu kan qabu poolisii Oromiyaati. Faallaa kana garuu godina Wallaggaa, Walloo Shawaa fi uummata Oromoo daangaa naannoo Amaaraa irratti argamanitti wayita faannoon akka hoolaa boonantichaatti ciibsee qalu poolisiin Oromiyaa akka fiilmiitti dhaabbate ilaalaa ture. Haa ta'u malee har'a hedduun keenya xiinxaltoota siyaasaa addunyaa ta'anirra. Kaan gama Raashiyaa dhaabbatee kaan ammoo Yukireeniif falma. Uummanni keenya ammoo kaan qeerraa buqqa'ee daandii irratti qorri lafee duwidaa nyaatee ciniinnate aada. Kaan ammoo mana waliin gubatee daaraa taheera. Kaan mana dukkanaatti eettifamee gidiraa namasaa dhukkubsata. Oduu biyya alaatiin wal dhabdeen Raashiyaa, Yukireen, Ameerikaa fi Chaayinaa jidduutti uumamaa jiru addunyaaf yaaddoo guddaa ta'ee jira. Xiyyaarri Raashiyaa daangaa qilleensa Kanaadaa dhorkaa ture cabsee seenee jira. Bilaaruus ammoo gara Yukireenitti loltoota bobbaasuuf qophaa'aa akka jirtu gabaafamee jira. Guutuu gabaasa kana Rabbirraa galchuu waan qindeeffate qaba. Haalli addunyaan yeroo ammaa keessa jirtu hammaataa dhufuurraa kan ka'e wal waraansa addunyaa ni eegalchiisa jedhamee shakkamuun yaaddoo guddaa uumeetii jira. Wal dhabdeen Raashiyaa, Ameerikaa fi Chaayinaa jidduutti uumamaa jiru kun immoo rakkoo addunyaan tun qabdu hammeessaa kan dhufudha. Keessattuu biyyoonni irree jajjabaa qaban irree walirratti ilaallachuuf jecha hojii siyaasaa isaan hojjetaa jiraniin namoota qulqulluu miiliyoonotaan lakkaa'aman gatii guddaa kaffalchiisaatii jira. Raashiyaan
yeroo ammaa kanatti biyya Yuukireen humnaan weeraruu eegalteetii jirti. Kun ammoo birmadummaa biyya tokkoo guutummaan guutuutti kan sarbuudha. Haaluma Ameerikaan amma dura Afgaanistaan irratti raawwatteen booda kasaaraa guddaadhaan gadi lakkistee baate sanaan kan wal fakkaatudha. Haa ta'u malee siyaasni duuba jiru naatoodhaanis seenaadhaanis kan wal qabatudha. Gama kamiinuu yoo ilaalame Raashiyaan adeemsa eegalte kana irraa of duuba hin deebitu taanaan miseensonni naatoo biyyoota garaagaraa 20 ta'an waraana gurmuu isaaniitiin Raashiyaa falmuudhaaf waan qophaa'an fakkaatu. Raashiyaan kana dandamattee Yuukireen yoo weerarte milkoofte. Chaayinaanis bifa wal fakkaataadhaan Taayiwaaniin yeroo to'annoo ofii jala galchitu fagoo miti. Pirezidaantiin Raashiyaa Vaaldimiir Puutiin humnoota nukleeraa isaanii akka of eeggannoo addaan qophaa'anii ta'aniif waraana isaaniif ajaja dabarsaniitii jiru. Walgahii qondaaltota ittisaa waliin Kremlin keessatti taa'ame irratti biyyoonni lixa Raashiyaa irratti tarkaanfii hin malle fudhatan jechuun dubbatan. Beelaarus gara Yuukireenitti loltoota babbaasuuf qophaa'aa akka jirtu gabaasni garaagaraa bahaa jiru mul'isaatii jira. Beelaarus kana gochuu isheetiin loltoota Raashiyaaf humna ta'uu malti jedhameetii yaadama. Akka The Washington Post gabaasetti Beelaarus waraana bobbaasuu har'a jalqabuuf qophaa'aa akka jirtu ifoomseetii jira. Erga guyyaa jalqabaa sababa weerara Yuukireenii qoqqobbii jabaa Raashiyaa irratti darbeen maallaqni Raashiyaa doolaaratti yeroo shallagamu parsantii 30 ta'uun gadi bu'eetii jira. Kun ammoo riikardii haaraa kan galmeesse yoo ta'u yuuroonis akkasuma parsantii 1 gadi bu'eetii argama. Taateewwan gama biraatiin xiyyaarri Raashiyaa daangaa qilleensa Kaanaadaa dhoorgaa ta'e cabsee seeneetii jira. Raashiyaan Yuukireen irratti waraana banuu hordofee Kaanaadaa dabalatee biyyoonni lixaa baay'een xiyyaaronni Raashiyaa akka daangaa qilleensa isaanii akka hin fayyadamne dhoorguun isaanii kan yaadatamudha. Ministeerri geejjiba Kaanaadaa dhimmicha qorachuun tarkaanfii fudhachuurraa duubatti hin deebinu jechuun dubbataniitii jiru. Biyyoonni Awurooppaa garaagaraa annisaaf Raashiyaa irratti kan hirkatan yoo ta'u Raashiyaan boba'aa dhiyeessitu adda kuttiin hundaafuu yaaddoo guddaa ta'eetii jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun guyyaa kanaaf qabanne isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatoomaa.